nagaan isin gaafadhe nagaan isiniif haa ta'uun jedhe. Nagaa jirtu warri isaa gara walakkaatti dhuftanis attam jirtu nagaadha. Dubbii Waaqayyoo amma obboleessi keenya dubbisanii irra deebi'a. Kutaa sana keessaa waa laalla gabaabaatti gara arbaata qulqulluutti tun darbin wangeela Maatiyos 27 51-55tti. Kunoo golgaan mana qulqullummaa olii amma gaditti iddoo lamatti tarsa'e. Laftin socho'ee kattawwan isin dadayya'an awwaalonnis immoo banamanii warri qulqulloonni durdu'an in kaafaman. Isaanis awwaalota keessaa ba'anii du'aa ka'uu Yesuus booddee Yerusaalem mandaraa qulqullaatti lixanii namoota baay'eetti mul'atan. Hangafni 100 fi namoonni isaa wajjin Yesuusin eegaa turan socho'a lafaa waan yeroo sana ta'e hundumaas yommuu argan guddaa sodaatan. Namni kun dhuguma ilma Waaqayyoo ture jedhan. Dubartoonni baay'een Galiilaadhaa isa duukaa bu'anii isaaf kan hojjetan alaala dhaabatanii in ilaalu turanii. Alaalarraa amma mogaa Waaqayyotti nu haa butu. Yeroo baay'ee fannootti namni hin siqu alaala dhaabatee ilaala malee hin kadhannu. Yaa Waaqayyoo hojii kee alaalatti arguun hin danda'amu. Fagootti arguun hin danda'amu. Hirmattuu fannoo kee ta'uudhaaf sitti siquun guyyaa guyyaadhaan Gooftaa kan na duukaa bu'uu fedhu fannoo isaa baadhatu jettee fagoo dhaabannee mimillachuurraa Gooftaa Yesuusii wajjin qooda akka qabaannu ati nu gargaari. Dubbii kee nutti dubbadhu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hamaan asii haa fagaatu. Gurri saba kee kan baname haa ta'u. Dodowwamsi maqaa Yesuusiin saba kee irraa haa ka'u. Nu wajjin ta'i maqaa Yesuusiin. Ameen. Ameen. Egaa Waaqayyoon kadhachuun kan nurra jiru yookiin isinirra jiru inni guddaani ganama Waaqayyoo waaqeffattanii manatti galuu danda'u. Namni irbaata quufee addana taa'ee mugaatii isa jedha malee dammaquun hin jiru. Foon keenya dadhaba. That's natural. Na dhimmamni nu bira jiru immoo baay'ee muraasa addana. Badaan nutti dhaga'amaa hin jiru. Biildiingii namaa keessatti sa'a booddee yeroo hundumaa marmaaruun badaa. I don't know how many of us just have feeling of it. Inuma nutti tolee jiraanna miti. Kanaafi Waaqayyoon kadhadhaa akka inni ganama yeroo waaqeffannaatti isin geddarutti. Namni dammaqee dhufee Waaqayyoon waaqeffatee akka deebi'utti jechuudha. Kanaa amma Waaqa isin harkaan ga'utti isaa 62:10 hin boqotinaa isaafis boqonnaa hin kenninaa'edha. Kanaaf isee kana isinitti dubbadheetan gara lallaba koottas deebi'a. Har'a dhiphina Gooftaa gidiraa Gooftaa yerootti yaadannu duwwaatu hin ta'in gochaa Waaqayyoo dhiphachuuf gidiraa isaarraa nuun ga'e yookiin nuu kenne ilaallee gara arbaata qulqulluutti yeroo dabarru ta'a. Mata dureen koo cufaan banameera yookiin golgaan tarsa'eera kan jedhudha. Cufaan banameera. Narraa banameera. Narraa banameera. Golgaan narraa tarsa'eera. Ameen ameen. Amma gaasa kana jalatti waa laallaa jechuudha. Golgaan mana qulqullummaa Salamoon ijaaree yookiin immoo golgaan godoo kakuu keessa ture. Godoo walgayii
የማደሪያው ድንኳን የመገናኛው ድንኳን መቃለማን ከነቀባ የማደሪያው ድንኳን የመገናኛው ድንኳን አዶ ጎዶ ወልገይ ጎዶ ኬሳ ቡልማታ ሰለሞን መነ ቁልቁሉማን ኢጃረሜ ጎዶ ወልገይ ከነራቲ ገረ መነ ቁልቁሉማ ተጭጨቹ ከናፍ ጎልጋም መነ ቁልቁሉማ ሰነ ኬሳ ቱሬ ገራ ዱብዱማ ለማ ኦሊ አከተ መጫፋ ሴረበው ኬሰቲ የሮ ዋቀዮ ሙሴ አቦም ኤነርጊቱ ኤራድ ጉባ ሰደጋ አደባሰ ቱሬ ጎልጋንሱን ኩታ ሰዲቱ ገርገር በኤ ጅራቺ መነ ቁልቁሉማ ሰነ ኬሳ ጎልጋንሱን ቁልቁሎታ አደና አዶ ቢድሩን ከኩጅሩ ኢሳ ጀልቀቤ አመ ዱባቲ ጎልጋ ከናን ኦል ጎልጋሜታ ከና ቢድሩ ከኩን አዶኒ ታው ሰና ዋንስ ሰይር ወጋት ነከ ቶኮ ዱዋ አንገምኒ ሉቦታው ሊጣ ከናፍ ጎልጋንሱን ኢዶ ዋቀዮ ሙሴዳን አቺን ሲት ዱበዳ ሴረበው ዲብደሚ ሻን አፉርተመራ አቺ ቢድሩ ከኩ ሰነራን ሲት ዱበዳ ዋናቲ ሰበኮ አቦምቱት እንጀደ kana tooraan isinitti muko dura manni qulqullummaa kakuu moofaa yookiin immoo godoon walgahii sun kutaa sadii qaba ture. Kutaa sadii isa kana immoo kan abboome waaqayyootu Israa'elii fi baroota keessatti amma bara jiraannu kana keessatti fiigarii ilmi waaqayyoo saba isaa wajjin jiraachuu saba isaa wajjin jiraachuu miti saba isaa keessa jiraachuu kan mul'isu fagootti akka ta'etti hima. Seera ba'uu 25 irratti aaja ijaari kana hojjedhu kanatti jedhe Museedhaan Waaqayyo. Inni kun immoo bidiruun kakuu sun jechuun argamuu Waaqayyoo, fakkeenya argamuu Waaqayyoo saba isaa wajjiniiti. Namni sababa cubbuudhaan xuraa'eef Waaqayyo nama keessa hin buufatu, nama wajjin buufata malee. Radeebi'u kakuu moofaa keessatti Amaanu'eel Waaqayyo nu wajjin isa jedhu duwwaa ture. Garuu kakuu haaraa kana keessatti Waaqayyo nu wajjin duwwaa miti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 23 irratti dubbii Waaqayyoo akka jedha. Kan na jaallatu sagalee koo eegaa jedha. Abbaan koo isa jaallataa jedha. Gara isaa dhumnaa, gara isaa iddoo buufataa godhannaa, jireenya isaa iddoo buufataa jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. No more only with us, but he is in us today. Sababa ilmi Waaqayyoo gaticha baaseef, sababa Yesus Kiristoos du'ee du'aa ka'eef, anaaf siin Waaqayyootti sababa dhiyeesseef, Waaqayyo nu wajjin duwwaatu hin ta'in nu keessa buufateera, mana keenya keessa buufateera. Wangeela Yohaannis 14 isa kana 23 irraa argatu. Mee waa'ee kakuu moofaa keessa mana qulqullummaa yookiin godoo walgahii sanaan xinnoo isinitti hima. Addoo sadiitti hirama. Godoo walgahii yookiin manni qulqullummaan Salamoon ejjette kutaa sadii. Inni kun fakkeenya ilmaan namaati. Spirit, soul, body isa jedhamu sadan kana fakkeenya isaati. Garuu addoon kana ol golgaadhaan inni citee jiru qulqullootaa jedhama. Iddoon kun immoo iddoo isin teessan kun immoo qulqulluu jedhamee waamama. Balbala sana alatti immoo waltajjii alaa jedhama.
Kanaaf qulqullootaa kana keessa waan afurtu jira. Qulqulluu kana keessa waan afurtu jira. Waltajjii alaarramoo waan lama jira. Qulqullootaa keessa inni jiru bidiruu kakuuti. Kirubeel kaattuu isaanii walitti garagalchanii bidiruun kakuu waan akka saaxiniiti kana kan fakkaatu garuu hin banama keessisaa. Asirraan kirubeel kaattuu isaa diriirsee achi as kirubeel gara biraan kaattuu isaa diriirsee asirra jira. Waaqayyo akka jedhe bidiruu kakuu gidduudhaan sagalee koo sitti dubbadhaa jedhe Museedhaan. Isatti nan deebi'a garuu waan arfan jiru isinitti hima. Kanaaf addoo qulqullootaa kana waan afurtu jira. Achi keessaa tokko bidiruu kakuu sanadha. Bidiruu kakuu taanee kan jiru achi keessaa ulee Aroon ishee halkan tokkotti lalistee mistee ija godhatte sanatu achi keessa jira. Inni gara biraan mannaa ijoolleen Israa'el lafa onaa keessatti nyaatamu yaadannoodhaaf Waaqayyo fuudhii qulqullootaa keessa kaayedhe. Sadaffaadha waan sadii. Ni lammaffaan abboommi kurnan barreeffame. Ana duratti Waaqa gara biraan qabaatin hin hatin hin ejjin hin sobin kan jedhu abboommi kurnan waan arfan kun saaxinii kana keessa jira gaa. Kirubeel asirra jira. Mannaan as keessa jira. Uleen Aroon isheen mistee laliste sun as keessa jirti. Inni mannaan achi keessa jira. Abboommiin kurnan sun achi keessa jira. Addoo qulqullootaa kanas waan afurtu jira gaa. Isa kanattuun PowerPointiin asinitti agarsiisanti sulaa. Inni kun hundinuu hiika mataa isaanii qabu. Yeroo qulqullummaa barsiisu kana tokkoon isaa irratti dubbatan ture. Qulqulluu addoo qulqulluu kana immoo kan jiru inni hangafti ibsaatu jira. Baattuu ibsaatu jira. Ibsaan kun damee torba qabaachii ol. Inni kun immoo waldaa kiristaanaa ripireezenti godha. Lakkoofsi Israa'el kakuu moofaatti abboonni 12 turani. Garuu bara sana qabee torba. Waaqayyo fagootti kan inni ilaalu waa'ee waldaa kiristaanaati. 6 lakkoofsa namaati. Namni gaafa guyyaa 6ffaa uumame. Inni gidduudhaa ol ba'e. 3 garanaan gidduudhaan inni ol ba'e. Isa mul'ata boqonnaa tokko lakkoofsa 17 irratti waldaa kiristaanaa gidduu dhaabate ilma Waaqayyoo Waaqa jiraataati. Sentariin tokkummaa keenyaa, hundeen tokkummaa keenyaa fi giddugaleessi tokkummaa keenyaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti. Kan tokko nu godhe isa Chaayinaa, isa Eeshiyaa jiru, isa Awurooppaa jiru, isa Afrikaa jiru, isa Laatiin Ameerikaa jiru hundumaa dhiiga ilma Waaqayyootiin tokko kan godhe Waaqayyo Abbaan karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosidha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf ibsaan kun egaa 24 hours hin naamin jedhe Waaqayyo. Achi keessaa ifa yeroo hundumaa mana qulqullummaa keessaa waa'ee golgaarraa kaaneettan isinii dhufee isaanan isinii cufa booddee golgaan tarsa'e. Egaa inni lammaffaan ibsaa sana bukkee kan taa'u ishee makostaraa jedhu afaan Amaariffaani. Isheettiin ibsaarraa cilaatti xaragan. Isheen acha teessu jedhe Waaqayyo. Cilaattiin kan inni mul'atu ibsaarratti mallattoo maaliiti? Warri baadiyyaatti kurraazii qabaa turtan hin jirtanii? Yookiin faanusitti maayii ba'aa turtan? Magaalaa gurguddaa dhuftanii hundi keessan jirtuu jaran. Mee warri faanosii yookiin kurraazii beektan? Akkasii wayyu. Mee warri hin beekne? Warri ibsaa keessaa dhuftan? Warri naqamtee harka baasuchi. Ta'u. Maali mallattoo maaliiti? Gubachuusaa gara biraanoo
yeroo gaaziin keessaa dhumaa deemu maal ta'a? Beektuu Dr. Balaa Tochaluu itti ilaalta? Maayite? Yeroo kurraaziin balali'utti kaatee ciccilaat ta'uu jalqabu mallattoo maaliiti? Gaazii keessaa dhumaa jira. Yeroo zayitiin keessaa dhumaa gaaziin keessaa dhumaa deemu cilaattii tura keetu guroo baasutti ka'a. Makoosteraan sun egaa isheen ittiin xaragan sun isheedhaan maayii baati. Tash irraa gootanii gaazii gaditti naqa lubichi. Tash irraa godhee gaazii gaditti naqa. Gaazii malee ifuun hin jiru. Zayitii malee nifu. Kanaaf isheen achi jirti jiruu ishee ilaalaagaa inni kaagdu dubbii Waaqayyo Waaqa jiraataati. Rakkina keenya hir'ina keenya kan nutti agarsiisu. Jireenya keenyarraa waan hin taane kan soofee gatu. Jireenya keenyarraa kan ibsaa keenya ifa keenya dimimmisiisu kan nu ittiin gadnu dubbii Waaqayyo Waaqa jiraataati. Inni egaa seelkoo keenya nutti hima, hir'ina keenya nutti hima, nurraa xaraga waan baay'ee galanni isaaf ta'u. Kanaaf Daawit maal jedha waa'ee isaa? Cubbamoonni akkan cubbuu godhuu fi na gorsan natti himanii garuu laallan akka dubbii kee mitiidha. Kanaaf dubbii Waaqayyo Waaqa jiraata waan nuyi goonuuf waan nuyi irraa baqannu nutti himaa jechuudha. Isaa galatu. Gara biraan iddoo qulqulluu kan taa'u daabboo 12. Daabboon 12 luboonni yeroo hundumaa isaa nyaatu. Daabboon kun yeroo to'aasaa geeddarama. Warri tooshanii isa fidan gumiin Israa'el dubartoonni daabboo kana ho'aasaa fidu. Yeroo hundumaa mana koo keessaan dhibamini jedhee Waaqayyo. Daabboo jira. Achi cuffatu luboonni warri mana Waaqayyo Waaqa jiraataa keessa tajaajilan. Galanni isaaf haa ta'u. Daabboo sanbatee beektumni? Isaan bakka buusan ta'in na jarran hin beeku. Inni sadaffaani addoo sana kan jiru qodaa ixaanaati. Ixaana iddoon itti aaru. Qulqulluu keessaa waan afur jiran keessaa ibsaa isheettiin ibsaa irraa xaragan daabboo 12 tolfaman inni itti aanu iddoo ixaanni itti aaru. Foolii dinqisiisaa. Kana hundumaani hiika isaa isinitti himne dubbii isaa. Waan achitti argamu duwwaan isinitti himee darbuu barbaade har'a. Kanaaf foolii gaariin yeroo achi balbala banattanii ol lixxanii luboonni yeroo isaan balbala bananii ol lixxan achi fooliin mana sanaa foolii addaati. Fragrance, beautiful aroma kennachi isa aarsu. Addoo alaa kan jiru garuu ala sana yeroo lufu Israa'el yeroo balbala banee godaallitu jalqaba yeroo illixxa waan lama argama achitti. Isee kana jedhamuudha. Waa'ee warras keessaa miti. Waa'ee warra mana qulqullummaa keessaa miti. Waa'ee saalaa sana lamaan. Inni jalqabaa yeroo laa fidatanii dhufan sangaa dibicha fidatanii dhufan qaalmi addoon itti godhamudha. Addoo farsiin jiru. Iddoo diinni itti dhangala'u. Fannoo jechuudhaan. Isa bukkeedhaan immoo qalma sana bukkee aarsaatu jira gaa. Aarsaa. Waa'ee iddoo aarsaa dubbata macaafni qulqulluu waa'ee qalma sana duwwaa miti. Inni gara biraan iddoo aarsaa sanatti taane erga lubichi aarsaa erga godhee booddee saanii jira addana gabatee jira. Gabatee dhiqannaa kun lamaan ala jiru. Maal isaan maalitti quba qabu? Amanaan tokko utuu gara qulqulluutti ol hin dhufin utuu gara qulqullootaatti ol hin dhufin addoo sanatti waa'ee akkasaa waa'ee irra daddarbasaa achitti rizoolvi godhee ol dhufa. Oolaa isaa achitti kashiifatee dibicha isaa achitti kashiifatee dhiigni dhangala'ee lubichi inni addanaa tajaajilu sun gaa miilla isaa dhiqatee naanna isaa dhiqatee wayyaa isaa geeddaratee ol gala jechuudha. Har'oo maaltu ta'e? Mee sarraattan isin deebisaa. Ilmi Waaqayyoo Yesus Kiristoos gaa kakuu haaraa keessatti hoolaanuu dachaasee fide miti. Jiboola dachaasee fide miti. Kayyii akka ilmaan namaati. Waaqayyo Waaqni jiraataan jaarsa erge waaqarraa saba isaa ofitti araarsuudhaaf
yeroo baay'een hin balleessine anatu balleesse miti waaqayyo itti balleeffameetu jiru yakkameetu jiru ilma isaa Yesus Kiristoos gadameessa maaramitti gad erge waaqarraa haduuf ilmaan namaatiif gatii baasuuf hin dhufe ilmi waaqayyo Yesus yeroon ala sana waraanamu yeroon ala sana diigu wanta ta'een isinitti magaar inni sila nu dubbifame sadha asan galagala lallaba kootte gam yeroon ala sana madaa'u yeroon ala sana duu wanta gurguddaa ta'an nutti dubbata gamaatiyos kattawan inda dayyaaniidha haleluuyaa owwaalonni hin banamaniidha Yesus achi dhibbataa jira owwaal addana babbanamani qulqulloonni baay'een hin kaani du'aa saatiin dhiphinaa saatiin gidiraa saatiin owwaala nurraa bane ilmi waaqayyo maqaan waaqayyo haa eebbifamu no more grave life comes at our home balbala keenyatti mana keenyatti godoo keenya rukutee jireenya wajji wallu agarsiise waaqayyo owwaalli hin jiru gaa owwaalli banamaniiru kanaaf inni guddaan yeroon achi dhibbatu yeroon achi yaadu Elohee maana dhiifte yeroonni jedhu addanaa jedha dubbii waaqayyo golgaan mana qulqullummaa gubbasi amma godaati tarsa'eedha haleluuyaa warran sila isinitti dubbadde hundumti isaa sababiidhaafan isinitti beegaa as keessa warri jiran addana warri jiran ala warri jiran baay'eetu jira gaa baay'eetu jira isaan keessaa tokko Ibroota boqonnaa 9:7 lubichi al tokko duwwaa kan nollitu isinitti dubbadheera waggaatti namni hin daffaru wallitu namni addanan lixu lubichi hangafti lubaa waggaatti al tokko duwwaa lixa golgaan kun immoo asii ol tarsa'etu jedhaniin fakkaata garuu gubbaa sanarraa achi gadi tarsa'eedha yeroonni gidiraa isaa argu yeroonni dhiigu ilmi waaqayyoo yeroonni achi muddamu golgaan garaa tarsa'eedha amma gaa in the history seenaa keessatti jalqabaaf addana keessa kan lixu eewun jedhe eewuudhan jedhe hangafa lubaatiin jettanii liqa kaahin yookiin immoo hangafa lubaan lixa addana waan seeyiir addana warri tajaajilan iddoo qulqulluuti eewun jedhe sila luboota iddoo ala sana kan gogaa gaffafan kan iddoo aarsaa sanatti abidda bobeessan eewusaan leewoota warra luban ta'in leewoonni achi tajaajilu amma gaa namoota kutaa sadii jira kutichi sadii namoota bifa sadii jira addoo sadanu na duukaa jirtu addicha iddoo meeqaa iddoo sadii nama bifa meeqa jira nama sadii yeroo golgaan kun addanaa gadi tarsa'u inni addanaaf inni achi jalqabaaf wal arge ameen ameen inni achis wal arge no more distinction hallelujah inni achis inni dabaree taa'u inni talaa taa'u inni addanaas wal arge wal agarsiise waaqayyo waaqni jiraataan kanaafi qulqullootaa keessan hangafa lubaa addana qulqulloota ala sana leewwotatu taa'a kanaaf egaa inni jalqaba Yesus Kiristoos gaafanni fannifamu yeroo golgaan sun tan ta'u namoonni inni jalqabaa namootatu jalqabaaf kutaa tokkotti wal arge hallelujah isin dinkaan jiru fakkaa isiniin no distinction kan inni Galaatiyaa 3:27 irratti dhiirris dubartiinis garbichis cawaanis maalis hin jiru hundumtuu Yesus Kiristoosin
meeqa tokko tokkodha. Hundinuu Yesus Kiristoosin tokko nu godhe Waaqayyo. Isa gabaabaa, isa dheeraa, isa magaala, isa gurraacha, isa diimaa, isa adii, isa bareedaa fakkaatu, isa bareedne fakkaatu, dhiira, dubartii, hunduma isaa Yesus Kiristoos tokko godhe. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Egaa kanarratti mee Efesoon boqonnaa 2:14-19 dubbifannu. Mee nuuf dubbisuu daagim. Efesoon boqonnaa 2:14-19 dubbifname. Maaltu ta'e egaa? Maaltu ta'e yeroo maggaarajaan kun golgaan kun tarsa'u wanta ta'e nutti hima. 14:19 2 Efesoon. Kiristoos nagaa keenya. Ameen. Inni keenyan diinummaa isa gidduu ture diigee warra Yihuudoota hin ta'in Yihuudootas lamaanuu tokko godheera. Inni nagaa buusuudhaanii qooda gosa lamaanii namummaa haaraa isatti argamu tokko akka uumuuf abboommotaaf toora seeraa sanaa namootarraa kaase. Ameen. Fannoo irratti du'uudhaan gosa lamaanuu akka dhagna tokkootti Waaqayyotti araarsuudhaaf ofii isaatiin diinummaa balleesse. Ameen. Inni dhufee isin warra fagoo turtanitti isaan warra dhiyoo turanittis misraachoo nagaa lallabe. Nuyi lamaanuu hafuuruma tokkoon karaa isaa akka itti abbaa bira geenyu qabna. Egaa isin si'achi warra Waaqayyoof qulqullaa'anii wajjin warra biyyaa warra mana Waaqayyootis malee orma nama biyya diidaas miti. Ameen, 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 ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kana eeyyutti barreessaa Efesoon ormoota isiniin jedhee isinitti meera kana dura Efesooniin barataa irra roobi. Ormoota Gentiles warra jedhaman isaan ji'u miti. Isaan maayidhaa tokkoffaa jedhe diinummaa diigeedha nu gidduudha. Keenyan diinummaa dhiiga isaatiin diigeedha. Isin warri fagoo jirtanii dhiyaattaniittu jedhe. Dhiiga isaatiin itti dhiyaattanii jedhe. Egaa si'achi isin orma miti jedhe. Kana dura orma jedhamtu jedhe. Isaan sila jedhe hundumaa keessatti ormoonni qoodan qaban. Inni addanaaf isa sii garaagara baasus, isa alaa garaagara baasus Israa'eluma keessaati. Inni ormi garuu inni nan qabanne asittuu ni haatu. Waaqayyo ilma isaa yeroo erge duun isaaf du'aa ka'uunsa keenyan diinummaa saba gidduudhaa galagashe. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Kanaaf ormi hin jiru, Ayuudiin hin jiru, dhiirri hin jiru, dubartiin hin jiru. Hundinuu warra biyya tokkoo nu taasise Waaqayyo. Abdiin keenya tokko, jireenyi keenya tokko, itti galli keenya tokko, ulfinni keenya tokko. Waaqayyo karaa Yesus Kiristoos waan tokko nu godheera. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kakuu moofaa keessa garuu kun hin turre. Hin ta'aaf galan. Kanaafi nuun egaa walitti make. Kana duwwaa miti. Sadhuma. Waan inni godhe inni gara biraan namaaf Waaqayyo gidduu moosa jiru. Golgaa Waaqayyo kana olii dubbata. Achirra taa'een jedha. Dubbifadhaa kutichi achirra taa'eedhe. Seera ba'u 25:40 achirra taa'een as gidduu kirubeel gidduudhaa jedhe. Achi galagalee inni tokko as galagalee achi gidduudhaa kirubeel gidduudhaa Musee waan ati saba koo abboomtuni sitti masii kenna jedhe. Kanaaf yeroo golgaan kun tarsa'u namaaf nama duwwaatu wal arge miti. Yeroo golgaan kun tarsa'u Waaqayyoof namatu wal arge. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Kanaaf Qorontoos 2:5-18-19 nu dabalte nu hubachiisan kun isa kan. Qorontoos 2:5-18-19 waa'ee isa kanaa nyaak godhe nutti hima. Waa'ee araara Waaqayyoo akkamitti ofitti nu araarsa.
Kun hundumtuu Waaqayyo isa karaa Kiristoos ofitti nu araarse biraa ta'e. Inni hojii araarsuu isaa kanas namootatti akka dabarsinuuf nuuf kenne. Kunis Waaqayyo irra daddarbaa namootaa itti lakkaa'uu dhiisee karaa Kiristoos biyya lafaa ofitti araarse jechuudha. Amen. Ergaa araara isaa kan ammoo adaraa nutti kenne. Amen, amen. Thank you so much. Amaga Waaqayyo biyya lafaatti namootatti yakka isaanii lakkaa'uu dhiiseera. Yakkaa'uu sababni isee gatii Waaqayyo duratti ba'eetu gaa ta'ee gatii argameef. Waaqayyo yaada isaa geeddare miti. Waaqayyo yaada isaa jijjiiretu hin ta'in yakka namaa kan lakkaa'uu dhiiseef yakka namaati bakka bu'aa inni ta'e ilmisa gatii ga'aa baaseera siif. Amen, amen. Yeroo baay'ee seexanni mana Waaqayyo keessa kan inni ittiin nama yaasu yakka isinitti agarsiiseeti irra daddarbaa. Ni jalqabaa yakka isin tuffachiisee irratti isin kuffisa. Erga isin gootanii booddee immoo kana gootee moo jedha. Kana Waaqayyo ammaa jedha. Yakka ilmaan namaatti lakkaa'uu dhiiseera jedhe. Maaliif Waaqayyo cubbuudhaa wajjin walii gale miti. Waaqayyo cubbuudhaa wajjin walii gale tun ta'in Yesus Kiristoos gatii Waaqayyo demaandi godhu waa'ee cubbuutiif guutummaatti jireenya isaa dhangalaase. Ameen, ameen. Galanni isaaf haa ta'u. Nu haa tuqu dubbii Waaqayyo nuuf agarsiisu kana. Demaandi sanni godhu bara keessatti baroota keessatti waa'ee ilmaan namaaf yakka namaaf namni sababa cubbuu isaatii waan isaan gadiitiin bitamuutti ka'e. Horiin namaaf uumame, hoolaan namaaf uumame, sangaan namaaf uumame. Waan isaan gadiitiin bitamuutti ka'e namni Waaqayyo dura jiraachuudhaaf. Dhiiga hoolaatiin attamitti dhiigni hoolaa naanna kulleessa. Dhiigni sangaa attamitti na kulleessa. Kanaaf galtii koonshasii irraa hiikamuu hin dandeenyedha. Inni biroota barreesse. Hoolaa miliyoonii meeqatu dhangala'eera amma Yesuus du'utti. Sangoota miliyoonii meeqa. Kun hundinuu ilmaan namaa furuu hin dandeenye. Ilmaan namaa kan furu Waaqayyoo wajjin akka inni jiraatuuf daandii kan irratti bane dhiiga ilma Waaqayyoo isa qulqullaa'aadha. Kanaaf lakkaa'uu dhiiseera isa jedhu jala muradhaa. Maaliif biyya lafaatti farada Waaqayyo gaaf tokko beektu sin? Sababa cubbuu miti. Sababa cubbuu biyya lafaatti farada miti. Sababni cubbuu ba'eera. Sababa cubbuu isa ba'eef sana dhuftee biyyi lafaa qalbii diddiirrattee fudhachuu dhiifteef kanaaf itti farada Waaqayyo. Not because of their sin. Gatii isaan hin simanneef, gatii isaan hin fudhanneef, gatii isaan acknowledge hin gooneef itti farada Waaqayyo. Kanaaf Waaqayyo yakka ilmaan namaa itti faraduu dhiiseera. Karaa ilma isaa ofitti nu araarsee inni nama dubbise. Nu keessa immoo sagalee araaraa kaa'eedhe. Ameen, ameen. Maal jedhanni King Jamesin? An ambassadors jedha. Dubbifadhaa King James isaa lakkoofsa 18-19 irraa we are an ambassadors jedha. Ambassadorota nu godheedha. Maal gochuudhaaf? Isa bakka buunee namootaan araaramaa jechuudhaaf ambassadorota isaa nu godhee jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u bara baraan. Kanaaf egaa har'a seexanni golgaa kana deebisee ijaaruu barbaada. Barbaadee tureera seenaa keessattis. Golgaa sana deebisee kaa'uudhaaf bara 500-400 booddee yaaliin godhame gurguddaa ture. Ergaa jaarraa arfaffaa keessa waldaan iddoo lamatti garaagara cabde. Kaatolikiif Ortodoks jedhamte erga garaagara cabde booddee warri Kaatolikii adeemsa keessaa amantii isa dhuga qabeessa karaa Kiristoos mul'ate. Jireenya isa karaa Kiristoos mul'ate hunduma isaa gara kakuu moofaa isa duriitti jijjiiruu barbaadan. Yeroo lixxanii lubichi godoo ofitti ijaaree dana ta'a. Godoo sana keessaan inni akka taatan hin argaa abbicha. Inna laa garuu hin argu. Sagalee isa duwwaa dhaga'a. Birrii fiddanii dhuftu, qarshii fiddanii dhuftu, qalaadii fiddanii dhuftu. Waan gurguddaa fiddanii dhuftaniiti dhiifama cubbuu keessa dhageessanii gartu.
pargaatorii kan jedhamu iddoo warri du'oonni walitti qabaman pargaatorii sana keessaa adaadaa sin jalaa duute, obboleessa sin jalaa du'e, obboleettii sin jalaa duute, haadha abbaa sin jalaa du'e achii sii baamnee jireenyatti sii galchinaa. Iddoo Maariyaam jirtu barbaadda moo iddoo Abrahaam jiru barbaadda? Amma kana kenni, amma kana kenni, amma kana kenniin kakuu moofaatti naganni akkasiillee hin turre. Seexanni nagadaa chabachabuutti ka'e mana Waaqayyoo keessatti. Na duukaa jirtu? Amma gaasin dhuftanii abbaa koo achi naa baasii jireenyatti siifa galuu? Iddoo kam siifa dhaqu? Iddoo Abrahaam moo iddoo Maariyaam siifa dhaqu? Iddoo Abrahaam naaf dhaqu. Qarshiin manaa kaffali. Qarshiin manaa kaffali. Jedhamutti ka'e egaa. Isa duwwaa miti egaa. Yakka keessanii fi daddarbaa keessanii dhuftanii gatii baaftu. Kana godheen dhufeettu. Inni sin ilaala siin argitan. Kana godheen dhufe, kana balleesseen dhufe, kana godheen dhufe akkasii kana kaffali. Kana kaffali. Kana kaffali. Waaqayyo gaa hin gaase gaabboota. Warra akka Maartiin Luuter, warra akka Joon Kaalviin faa kaase. Hin kaase saba bara keessatti nama qabaa. Namatti rakkatee hin beeku Waaqayyo. Hin kaafata. Yoo namni dankees karaa barbaade dubbata Waaqayyo. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hin kaan Luuter faa. Luuter, Maartiin Luuter ergaa erganii warra isaatu gaaf tokko attamitti akka inni ka'e xinnoo ishee isinii ibsuuf. Ergaa erganii waa biti jedhanii. He the only son mana abbaa isaa keessaa kophaa isaa duwwaadha Luuter. Maartiin maqaan isaa. Luuter faamilii neemiidha. Maartiin mana abbaa isaa keessaa kophaa isaati. Ergaa erganii bara sanaa qaqawweessatu sa'a 1000 fixa. Bushaayee 1000 fixa. Namoota 1000 fixa. Yeroo inni gadi ba'u bokkaan jalqabe. Qaqawweessi jalqabe. Iddoo tokkotti goreeti waadaa galee silati sedhan waadaa galee Luuter Maartiin. Yaa Maariyaam yoo kana na oolchite, yaa Mikaa'el yoo kana na oolchite, yaa Waaqayyo yoo kana na oolchite, ani bara koo moloksee ta'een si tajaajileedha. Jiinesiidha. He is the only son. Warri isaa looyeriinuu taanee ni eeggatu Luuter Maartiiniin. Achitti galee inoo isheen qaqawweessa sanarraa inoo ishee manatti galchee Waaqayyo. Kakka'u innan gara moloksummaatti gara gadaamitti dhaqee gale. Gadaamitti yeroo galu Luuter kana dubbifachuutti ka'e dubbii Waaqayyoo. Utuunni dubbii Waaqayyoo dubbifatu ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos sunni roomee dubbisu jireenya haaraa Yesuus Kiristoosiin kennameetti mul'ise Waaqayyo. Jechuutti ka'e Luuter. Hundumtuu yakkaniiru Roomee 3. Joon Wisiliin isaan geddarame. Maartiin isaan giniin geddarame Roomee kanaan macaafa Roomeetiin ergaa Roomeetiin. Hundumtuu yakkaniiru qulqulluun tokko iyyuu hin jiru. Arraba hundumaa jala boraatii boofaa jira. Isa nama hedduu jira. Hin jiru namni kan jedhu arge Luuter. Irra deebi'ee ilaalutti ka'e. Namni hundinuu cubbameera isa jedhu arge. Erga namni hundinuu cubbameera warra achi ta'anii cubbunuu dhiisisan kun ureessaan dhiiga Yesuus Kiristoos walabni ramadiin jireenya namaa walabummaan birmadummaan dhiiga isaati erga ta'e inni nu raawwataa irrumaa inni reede Luuter. Haleluuyaa. Ameen ameen. Waaqayyo ija isaa balaaq godhee bane egaa. Warra akka Zwinglii faa, warra akka Joon Kaalviin faa hin kaan egaa isaa wajjin. Hin kaan egaa wallaansootti. Roomaa Kaatolikii yeroo sana mootummaa qabateera qawweedhaan, afamuuziidhaan, jireenya namaatti tokkosuudhaan Zwingliin waraana sana keessatti du'e. Waraanaan kaan egaa. Namichi kun Maartiin gara Vaatikaanitti marmaaruudhaan gara Itaaliitti marmaaruudhaan Jarmanii achitti marmaaruudhaan baaburaan yeroo hundumaa firdi beetitti dhiyaachuudhaan muggutuudhaan
ilmi waaqayyo Yesuus Kiristoos isa wajjin dhaabate. Tiisisii 95 sitatii warra Roomaa Kaatolikii 95 tokko lama sadii jedhee kaateediraalii isa guddaatti amma godhatan Jarmaniin argitu. Kaateediraasii sanatti dhaqee rukute. Ilmi waaqayyo nu du'ee nu du'aa ka'eera. Fayyinni isaan nu kennameera. Dogoggorri keessan kana jedhee itti laxafe. Haduu jedhan. Namichi gavarnaniin tokko sadosse. Yeroo inni sadossutti holqa keessatti eegaa ture boolla keessatti namichi. Afaan Jarmaniitti macaafa qulqulluu hiikenni immoo. Translationiin kansaa baay'ee mi'aadha biyya Jarmaniitti namichi teoloojii nu barsiise tokko makkanniisatti Jarmanaawiidha. Translationiin Luuter nu biratti iddoo guddaa qaba jedhe. Very close to the origin jedha. Gatii gurguddaa baasanii lubbuu isaanii kennaniiti har'aaniifati Iyesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo baruu dandeenye. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Meecaa godhaa galata Waaqayyoof fidaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Mee dabalaa fidaa galata Waaqayyoof. Haleluuyaa. Kanaaf obboloota ko akka jedhani luba guddina tumsaa yeroo hundumaa giraanyi wajjiniti obbo hundumaanis gara gooftaa dhaqaniiru isaanis lachanuu gara gooftaa dhaqaniiru. Luftaanzaa keessa taa'aniiti saanduuchi kana cuffatu. Hojii waldaatiif deddeebi'u. Hundumaa abbee Luutariin ekeraankee booka dhugaa fuudhaa cuffadhu kaayidhanii jedhan. Naan jedhanii jedhe. Isinii galee? Hin gallemini? Luftaanzaadhaan aerooppilaaniin deddeebi'u hojii waldaa kiristaanaatiif Awurooppaatti. Aniifata hordaa keenya qabannee hordaa keenya jalatti duuna silaa. Kan ija keenya ibse wangeelaa. Kan balbala jireenyaa nurratti balee wangeelaa. Isa kanaaf immoo Luuter faataarsaa ta'e ilma Waaqayyoo Yesuus asitti jechuu isaaniiti. Silaa nutti joonjee ture maaramiyoona kana dibbee fudhannee ixaana aarsinaa. Kanaaf ekeraankee booka dhugaafu gammadaafu Luuter galatoomi jedhiiti cuffadhu saanduchii kee. Isa tordaa si gaddisiisee saanduchii kana si cuffachiisa jechuu isaaniiti. Amma hoo galeera? Amma galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf anaaf isiniinis ija keenya kan nu ibse du'a keenyarraa nurraa galagalchee owwaala keenya bittimsee nama kan nu godhe wangeela mootummaa ilma Waaqayyooti. Galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf noomoo joonja'uun hin jiru. Eenyu nu gowwoomsuu hin danda'u. Iyesuus cubbuu keenyaaf nu du'eera. Qulqullummaa tola keenyaaf nu ka'eera. Waaqayyo wajjinis bara baraan wal nu agarsiisa. Kanaaf hin bannu bara baraan. Hin badudha. Hin bannu bara baraan. Hin jiraanna malee. Iyesuus gatii baaseera. Bara hundumaa immoo nama qaba toloota kakaasee harkaa seetan harkaadhaa siidaan ni jaaru siidaa sobaa jijjigsaa cabsaa galagashaa wangeelli mootummaa ilma Waaqayyoo bara keenya ga'eera. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Bara dhaloota kootiitti jenereeshinii kootti jechuudha. Bara dargiin ka'e lafti kun itti hin gubamne muraasa. Macaafni qulqulluun lafa itti hin gubamne iddoo muraasa. Mana keenyaallee mana kooti handaarii baadiyyaatti kanan dhaladhe karaa tokko manni keenyaa duwwaa lama keessa jira karaa tokko garuu qonnaadhaan bulla. Kanaaf qabalee lama keessaa hirmanna nuyi. Gabaree maabarii keessaa sin hirmatu warri keenya duwwaa lama keessaa sin hirmatu. Addoo sana addoo rimootii sana keessaa haati koo xaafii jala olaatee gumbii beektu laata? Warri ibsaan beekne silaa beektu gumbii? Beektu gumbii? Gumbii jala xaafii keessa dhoosite Baayibilii koo gaafa ridaadhaa galu ji'a 3 booddee inni ati irraa faarfattus macaafni keessa gumbii xaafii keessa jiraanaan jette. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hin basaasu as basaasu achi basaasu hin gubu hin jiru Waaqayyo nuun jedhanii
ማርክሲዝም ያሸንፋል። አርከ ቢታራሳ ደም አብጁ ከሰ ወርከ ቢታራሳ ነው አርከ ሚርጋው ሊንካሱ አርከ ቢታውል ካሳ ዳሎን ነማን ቤኩ አይሳ ያሸንፋል ጀዳ ደም ዳሎን ነማን ቤኩ ሰከን ingala እንጅሩ ማርክሲዝም ሌኒዝም ጋፈኒ ወላ ሐውልቲ ሌኒን ቤተ መንግስት 4 ኪሎ ገጀላ akkas galagalee laala taaksiirra kunoo gubbaa sanaan ga'anii birrii miliyoonii meeqatti fixanii si'a dhaaban sana akkas galagalee laalaa gadi buunarraan gadi 4 kiiloo mootummaan amma jiru kun gaafanni galee cancalatti ka'anii gireedariidhaan harkisanii mataadhaan dhaabanachi isa duwwaa miti biyya lafaarraa iyyuu mataadhaan dhaabee waaqayyo laayibireerii dhattan hundumaa macaafa isaanii guutee jira macaafa maarkizim leeniin gadi yaasanii guban bara keenya illee isiniin jechuu kooti wangeelii yaashanifaal maqaan waaqayyoo ulfaatu dhugaa yeroo hundumaa it prevails lafatti mo'ame hin qabu hin mo'amale kanaaf ilmi waaqayyoo maggaarajaa sana nurraa kaaseera kan baroota keessatti warri maggaarajaa sana deebisanii kaa'uu barbaadan mataan galagasheera waaqayyo warra akka Maartin Luuter faa kaase mataadhaan dhaabe galagashee harragaa dhiiga isaa foon isaatti dhiyaachuuf kunoo galanni waaqayyoof haa ta'u isa waggaa 2000 har'aa du'ee fannifame yaadannoo kootiif jedhe jireenya akkasii ta'uuf jedhe dhiiga koo kan dhugu foon koos kan nyaatu anguyyaa dhumaatti du'aan isa kaasa du'aan isa kaasa naqa 3 wangeela Yohaannis 3 keessa 6 keessatti du'aanu kaasa abdiin keenya jiraataadha kanaafi gochaan nu godhame is fresh ilmi waaqayyo nutti dadhabeera maqaan isaa ulfaatu isaa wajjin jiraanna bara baraan ameen inni fa Yesuus yaa abbaa keenya waaqarra kan jiraattu dhiibneeti yaa san wajjin jiraattu jechuutti kanaga kadhaani nafa ija keenya imimmaan nurraa haqaa baraa amma bara baraatti isaa wajjin jiraannedha isaa wajjin jiraatte erga ta'e maal kadhattare innoo sii wajjin jira isaa galatu bara baraan abdii keenya si jiraataa kanaaf galanni haa ta'u yaa waaqayyo si galateeffanna dhugaa kanaaf dhugaa kanatti qabamnee bara keenya hundumaa akka jiraannu nu gargaari yaa waaqayyo dogoggoratti nun kan galle irraa kaachuutti akkan kennamne maqaa Yesuus Kiristoosiin araarrii fayyaanni kee toora irratti nu haa eegu toora irratti nu eegi gooftaa dubbiin dhugaan nutti dubbatame kun toora irratti nu haa eegu kana waan gootuuf galatoom maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen.